Tanirra masjida keenya caccabaa fokkataa isin biratti ilaalcha gad bu'aa qabu sanatu nuuf bakka qaaliidha. Nuuf bakka olaanaadha. Miidhaginni magaalaa keessanii nutti hafee masjidni keenya yoo kabajame gammachuudhaan biyya keenya jennee keessatti jiraachuu dandeenya. Magaalli musliiman kabajne magaalli masjida rabbii diigdee ijaaramtu ammoo bakka balaati, bakka farraati, bakka caphaati, bakka salphinaati jechuudha. Kanaafuu mootummaa naannoo Oromiyaas ta'e qaamonni waan kana bu'uura irraa kaatanii gochaa jirtan yookaan irratti bobba'aa jirtan dhugumatti yoo biyya kanaaf kabaja qabaattan yoo ummata biyya kanaatiif ulfina qabaattan gochoota kana qaamonni raawwate ariitiin jechuudha. Deebisee masjida diigee harka ofiitiin haa ijaaru. San ta'uu baattu garuu biyyattii kana keessatti gaagaama cimaatu deemuuf deema. Because musliimni kamtuu jechuudha amantaa isaatii ol bakki inni qabu hin jiru. Magaalli masjida rabbii diigdee ijaaramtu bakka badii bakka fokkuuti malee bakka kabajaatii miti, bakka miidhaginaatii miti. Xiyyeeffannoo guddaa. Nuti nun tuuqinaa, nuti naman tuynu, nuti hin bu'inaa, nuti namatti hin boonu. Maali kan nu tuyxanii, maali kan nu gubdanii, maali masjida rabbii kan nurraa diigdaniif. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa jirtu fayyaa keessanii isin jechaan fayyaan jiru nageenyi bakki jiru bakka nagaa qabdu biyya nagaa qabdu. Iddoon viidiyoo irraa isin waraabaa jiru badhee jira obboleeyyan kiyya ummata biyya keenya Itoophiyaa keessatti maqaadhaaf Itoophiyaa jedhamte maqaadhaaf jechuudha. Wallahi waan nama ajaa'ibu jechuudha. Baay'ee tokko viidiyoo kana kan hojjedhu ture garuu taateen kaleessaa Finfinnee keessatti raawwatame waan baay'ee nama gaddisiisu waan baay'ee nama cabsuudha. Yeroo hundumaa ummanni kun hamilee kennatu jechuudha. Ummanni muslimaa bakka kamittuu naman tuqaan danda'u. Masjida rabbii diiguun wallahi lazim ani baay'ee tokko natti dhagame baay'ee tokko wallahi lazim baay'ee natti dhagame akkamitti viidiyoo hojjedha garamiin viidiyoo hojjedha jedhee baay'ee dhimmamaa ture. Waa'ee taatee guyyaa tokkotti masjidni 19 gubame jechuun masjidni 20 gubame jechuun maaltu isinitti dhagama isin? Biyya bareeffannaa biyya tolfannaa kan jedhamu ummata muslimaa wajjin malee hin bareedane bakka fedhes yoo kan ta'u ta'e. Yaa ummata fukkataa wallahi lazii namoonni ammallee abiyyi deeggartanii mee waan tokko isin gaafadha. Intala takkatu jira ammas abiyyi faasite isin intala muslimaati. Wallahi odoo abbaa kee ta'e jechuudha odoo abbaa kee ta'e masjida ka deessisu taate abbaa kee miti jedhee waaqadha maaliif ree isa saba biraati dhalate isa biyya bulcha jedhee biyya diigu kana jechuudha. Bar biyyuma kam keessattuu mirgi nama kamiitu eeggamaadha jechuudha. Mootummaan Turkii ka dhiyoo kana filatame maaliif isa jaalatame mirga nama kamiitu eeggefi jechuudha. Biyya Turkii keessa muslima qofatu jira muslimni qofni hin jiru jechuudha. Amantaan hundinuu ni jira jechuudha. Garuu biyya keenya keessatti maaliif akkana ta'a? Nama kana as'aa nama kana waan gaarii hojjeta jedhaa jajaa turan jechuudha. Wallahi wanni Jawhar dubbate wanni namni sun dubbate waan hunda akka daa'ima maleekaa nama fakkii daa'imni maleekaadha waan maleekan afaan keetti haasofte jechuudha. Jawhar jechuun dhugaa rabbi wanni ni dubbate suuta keessa dhufaa deemti. Takka takkaan dhufaa deemti, takka takkaan mul'achaa deemti, takka takkaan ifa bahaa deemti jechuudha. Namni sun wanni inni sun dubbatu jechuudha. Wanni warroonni ummata Oromoo warroonni siyaasaa jechuudha waa argan malee hin dubbata waan dhufaa jiru beekan jechuudha. Wallahi waan dhufaa jiru beekan jechuudha. Namni kun immoo yeroo hundumaa rakkoon isaa har'a jaarsummaan qaba fakkeenyaaf har'a jaarsummaan qaba boritti deebi'a jechuudha. Suuta jedheetiin ummata muslimaa barbadeessa jedhee yaada jechuudha. Garuu abadan ummata muslimaa barbadeessuu hin danda'u. Sababni isaallee ummanni muslimaa abadan hin barbaadaa'u jechuudha. Ka meesejii maxxansee karaa peejitiin eenyu jedhama meesejii maxxanse jechuudha. Finfinnee keessaa ummata muslimaa gonkumaa duguuga. Eessa jira kunni? Ummata muslimaa duguugdee jiraachuu hin dandeettaa? dandeettu abadan jechuudha. Kun immoo walitti bu'iinsa amantaa lamaanii amantoota hedduu walitti buusuuf deema namni kun jechuudha. Maaliif ilaala obboleeyyan kiyya jechuudha. Ilaa waan tokko laaluu qabdan. Ijoolleen tokkollee miidiyaa irratti baanii tiktookii irratti maal baanii tiniin maal jedhu isinitti fakkaata.
kiristaana ta'e fi miti. Kiristaana kan diiguutu eshi miskiina si diiga miskiinni kiristaana si diiga kana ka daglagaa jiru ka hojjechaa jiru harka mootummaati malee kiristaanni gabbayee masgiid amantaa bare amantaa akkuma amantaa ofii isinitti ilaalanii dhuguma isiniin jedha boleenke warroonni amantaa ofii jaalatan amantaa namaan tokkan kana beekuu qabdan dirqama keessa warroonni amantaa ofii jaalanne fakkeenyaaf biyyoo fudhan amantaa kamuyyuu waan hin hordofneef otoo amantaa fakkeenyaaf amantaa pheenxee kanaaf hordofa ta'ee masgiida kanarratti waan akkanaan raawwatu jechuudha. Sababni isaa amantaa isaa sawwaa jibe. Inni wala badee jedha sani beektu miti wala badee sani jechuudha. Maaliif otoo amantaa pheenxee sanuu ka kabaju ka jaalatu ta'ee burmootuyyuu gaafa manni amantaa ortodoksii tokko manni amantaa pheenxee tokko yoo kan diigame eenyutu diiga jedha. Musliima waan akkana abaddan hin daglagu jechuudha. Musliimni masgiidni mana amantaa kamuyyuu hin tuqu. Amantaa isaanii waan kabajaniif amantaa isaanii waan jalata ummanni kiristaanallee akkasuma ummanni amantoota garaagaraa hordofan abadan masgiida diina jedhanii yaadan maaliif boru rakkoo nurra maaliif amantaa ofiisa waan jalataniif garuu mootu eenyu kan hojjechaa jira mootummaa harka keessaa qaba hin gowwoomina garantaan hin seenaa boleen kiyya harka mootummaa keessaa qaba dhibbumaan dhibbatti jechuudha. Fakkeenya fudhaa abbaan qabeenyaa tokko qabeenya isaa san hin qaba yoo jennee dhaqee masgiida tokko yookiin dhaqee beeti kiristaana tokko hin diiga abaddan hin diigu jechuudha. Maaliif qabeenya qaba malee waan akkanaatitti mirga hin qabu. Qabeenyi isaa ni qaba. Garuu mirga bootaa kanaa hin qabu. Mirga amantaa namaa tuquu hin qabu. Mirga masgiida diigaa, mirga beeti kiristaana diigaa abaddan hin qabu jechuudha. Kana beekuu qabdan. Kana dhibbumaan dhibbatti warroonni abiyyi deeggartan uf deebi'aa uf ilaalaa socho'aa ka amantaa keessaniif du'a lubbuun gaafa dhalattee yookiin bishaan tokko yoo si fe'ee du'uu dandeetti yookiin makiinaa tokko si gaacha'eetu du'uu dandeetti garuu amantaa keetiif namni hin duune ani namaa miti dhugaa rabbi namni amantaa isaa hin kabajne amantamaa gonkumaan beeku jechuudha. Maaliif namni amantaa ofiin kabajne amantaa nama kamituu kabajuu hin danda'u. Maaliif isaasan akka kabajamu waan hin qabneef jechuudha. Abiyyi jechuun amma taateen inni raawwataa jiru kabajaa uummata abbaa isaa bari abbaan isaa musliima ta'us bakka feetetti dhaladhu bakka feetetti guddadhu bakka feetetti dhaladhu maa waan feete yoo taate. Ani zamanuma garuu yookaan akka jabana dheeti ilaa dubbannu ilaa dubbatan ilaa abbootiin keenya akaakayyuu abaabiyyeen keenya yoo fakkeenyaaf abaabiyyee keenya otoo hin arginittis abbaan keenya abbootiin hawwatiin keenya yeroo seenaa ijoollee isaaniitti yoo himan kan himan ta'e taateen akkanaa kun hin jira mee ijoollee fakkeenyaaf namoonni biyya keessas ta'e namoonni biyya ambaa jirtanis ta'e mee gadi bu'aati mee maatii abbaa keessan haadha keessa yookiin immoo akaakiyyee keessan yoo kan qoratan ta'e taateen akka namichi kun erga aangootti dhufee ta'amee hin jiru jechuudha. Irra guddinaan inni kadhumaa jiru inni kanas ba'aa jiru uummata muslimaa ergasii immoo Oromoo fi waljibbaa dhufe jechuudha. Waljibbaa bira taree gandummaa dhufee wal qoqqooduu dhufee balbalatti gale jechuudha isin galee. Namni immoo erga namni kun gara aangootti dhufee jibbaa malee jaalalaan arginu dhugaan isin jedha. Ani akka koot ilmi namaa kun bakka hundaa akka duraan nyaatee wajjin dhugee wal qarqaaru amma ammootuyyuu jibbaa seensisa jechuudha. Uummata kana wal nyaachisaa jira jechuudha. Yoo achi garagalu kaan fakkaate yoo as garagalu amma Tigree walitti deebi'e jechuudha. Yoo fakkeenya yoo kala argitan ta'e amma Tigree walitti deebi'e. Gaafa Tigree ofitti deeffatu kana keessatti uummata muslimaa kanatti garagala jechuudha. Maal Tigree keessa muslimni hin jiru jechaa dhagaani. Tigree keessa illee muslimni ni jira. Bakka fedhe muslimni jiraate garummoo amantaan kamuu kabajamuu qaba. Garummoo inni yeroo hundumaa maaliif waan kana godha kan jedhu yoo taatani ummata muslimaatii fi ummata saba biraa walitti buusuuf kana taasisa jechuudha. Gaafa kana oduu fakkeenya uummanni muslimaa kun kaleessa rakkoo guddaa yookiin mana amantaa tokkooti irra kan ga'u ta'e eenyu walitti bu'a? Muslimaa fi amantaa biraatti walitti ummata kiristaanatti walitti bu'a jechuudha. Yeroo kana keessatti maaltu dhufa? Diigga dhufa jechuudha. Biyyoota Itoophiyaa jedhamsan keessatti walitti bu'iinsi sababiinsi maal ta'a? Sababa muslimaa walitti bu'anii jedhamee beekama. Kanaaf ummata muslimaa kana maqaa nyaachuuf maqaa balleessidhaaf waan san raawwata. Waan kana raawwachaa jira. Masgiida Rabbii diigaa jira. Namni masgiida Rabbii diigu booddeen isaa abiyyi hin tura malee booddeen isaa diigama wallaahi lazii. Masgiida Rabbii tuqe waan ta'eef. Otoo miskiinni marti dhaqeechitti salmana Rabbiiti
garuu mootu har ijaaramee miti masgiidni ni diiguu kun jechuudha waan isa dura ijaarame jechuudha waan zamana meeqatti masgiidni har diiguu jechuudha inni maal irratti nu ijaareetini maal isaatiin irratti ijaareetini burjat kaliifaa fakkeessuudhaaf masgiida rabbii nuti hin barbaannu nuti har istaanan borus taanan inni finfinnee san keessatti iddoo qabannee burjat kaliifaa goonaa miti hin danda'amu waan akkasii masgiida rabbii tuqanii masgiida rabbii diiganii deebi'anii burjat kaliifaa ijaarre jechuun abaddan hin danda'amu jechuudha finfinnee keessatti masgiida rabbii tuqte akka boru sammuu keessatti tuqa mallas maaliin du'e ummata muslimaa tuqe garuu mallas siyaasaa beeka akka kee kanatti ummata muslimaa garuu siyaasaan isa inni beeku ummata keessan hatee mana hidhaatitti miidhaa ture malee akkasii kanatti jechuudha ilma oromoo ta'e oromoo irraa dhalatee oromoo irratti rakkoo kana raawwatu amantama kam irratti bar namni tokko amantama kam irratti raawwatu kan jedhu hin jiru abbaa fedhee maantaan amantaa meeqatu jira Itoophiyaa san keessa amantoota hedduutu jira jechuudha amantaa namoonni hedduutu jira manni muslimaa tokko beeti kiristaan kana diigaa mana pheenxee kana diigaa mana maalii kana diigaa hin jedhu abadan hin jedhu amantaan kennallee waan akkanaan ajaju akkasuma immoo amantaan birallee waan kana godhaa akka jedhu hin jiru sababni isallee maaliif nama amantaa ofii hin kabajaa amantaa ofii hin jaalata waan fedhetti haamanu abbaan jechuudha garuu kan miidhaa jiru kan ummata keenya muslimaa nama lama walitti buusaa jiru mootummaan dhalatti abbaan fedhe waan tokko godhuu hin danda'u abbaan fedhe mootummaa yoo waan kanaan ajajin gabba'ee waa godhuu hin danda'u abbaan man qabeenyaa tokko jechuun waa balleessuu hin danda'u nasbee namaa kan balleessu mootummaadha biyya kan diigu mootummaadha biyya kan ijaaru mootummaadha jaalala biyyaaf ka kennu mootummaadha otoo inni biyya jaalate har'a ummanni oromoo kuni hamma isa jaalatu ni beeka jechuudha kaleessa bitaa mirgaa maaliif mootummaa turkii bira kan dhaabatanre maaliif bira dhaabatanii wanti isaan bira dhaabatanii maali jaalala ina isaanii qaba jaalala ummataa qaba jaalala biyya isaatii qaba kanaaf isa jaalatanii matarratti isa baatanii barii mootummaan turkii saba amantaa kamiyyuu ni kabajaaf jechuudha muuzeemii guddaa turkii keessa jiru keessatti yoo seenaa kan dhageeffatan ta'e muuzeemii sanitti sadarkaa sagantaa qaba gizee salaataa wantaan isaan cufamaa gizee salaatamee xumuramee keessatti hin banama jechuudha yaani suuraa duraanii warroota duraanii kaakee ummata wanta muuzeemii san keessa jira waan ta'eef ila mirgi nama akkatti eegamu qaba mirgi nama akkatti kabajamu qaba maa biyyoota kam keessa yoo bara ummata muslimaa fi ummata kiristaanatu jira ummata amantaa garagaraattu hordofantu jira ummata qullaa dhalata yaa'antu jira kuni maalinere nama sanii maaliif akkas godhan kabajoonni isaan kennanii fi isa mirgi namiitu walqixa nasbee nama akkuma arganitti baasuun akka Itoophiyaa kanatti hin jiru jechuudha nasbee nama baasuun maal jechuun bakka waa hedduu jira jechuudha biyya Itoophiyaa jedhamtu san keessatti kana eenyutu dalagaa poolisii dalagaa jedhuun ta'e ajajni achirraa gad ajajamu suni gara poolisiitti dhufa poolisiin immoo waan san raawwatte jechuudha boleen kiyya warroonni ijoollee kiristaanallee xuuxaan sirrii miti ijoollee muslimaa amma tiktok irratti nuti miti hin tuqina bari isin isaanillee akkuma itti biyyaan baa jira namoonni amma muslimaaf dubbatan hedduutu jira jechuudha isin cinaa dhaabbanna isin cinaa jirra jechuudhaan ka dubbatan hedduudha jechuudha maaliif ree bornu ga'aa wanni kun bornu ras ga'uu danda'a hin beekamuudha ka jedhan kana dubbatan jechuudha tarii warri biyya keessallee akkasuma ummata muslimaa kana bira dhaabbachuu danda'a garuumoo nuti lafa kaanee waan keenyaaf dubbachuun dirqama keenya amantaa keenyaaf du'uun dirqama keenya amantaa keenyaaf dubbachuun dirqama keenya ummata kiristaanaa odoon taane kanu tuqe kanu miidhe kanu jeesaa jiru ka masgiida keenya gubaa jiru ka masgiida keenya diigaa jiru mootummaadha mootummaa naannoo Oromiyaatii fi mootummaa ammaa kana jechuudha kanaaf kanarra durattuyyuu Arabiffaan dubbatame Ingiliffaan dubbatame namoonni miidiyaan dhugaa ani baay'ee